الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا channel أيانتو سلاجر جلت أرجمتن نجانكو بكرت تسناك كابو هرس جنتا عدات الرجران سنين جدا إني سنيل مال إنه جايتن فيديو أوديو نرتي دبادة مال إني وجهة تجرا سربات تجرا كان تجرا كان ترى هركا من هرياتي يا بوليس شيتي تو أوجا كود أجا هبارتني أموري توكوي تودا أموري نجرين ينام توكو sadarkaa kanaan gaafa rabbi ga'uu akka gammachuu maatiitti dhagaamu gammachuun hiriyootatti dhagaamu waan addaatidha. Egaa ka as keessatti gammachuu kana keessatti dhumarratti waan dubbadhuun qaba. Keessattuu shamarran keenya jechuudha. As keessa yoo rabbi nama gargaare shamarran illee bakka gurguddaa geessee jirti. Waaqayyo haa galatamu keessattuu yeroo kana shamarri keenya baay'ee konfideensii mataa isaanii uummatanii finfinneetti hojii mataa isaanii banatanii akkasuma immoo kallattiin sooshaal miidiyaa irratti baay'ee argeetti warroonni qabanillee baay'ee ni jiru. Inni qofti gahaa miti kan akka sammuu hin jiru. Wanti hunduu si harkaa bu'ee tooni badaa hoon kana jedhu hin argannu jechuu kooti miti nullee ni hojjennaa ni arganna akkuma nama gamu. Garuu kan akka barumsaa takkallee hin jirtu lafa kanarratti jechuudha. Haga lafa kanarra jirtu. Egaa ka hiriyaa tiyyaa obboleessa isheetitu iyyuu eebbifamee hiriyoonni miira maaliitti dhagahame obboleewwan haati abbaan oggaa kana muluu dhugaanis ni jedha yuunivarsiitiidha iyyuu oggaa baratu jechuudha. Dhiyoodha yuunivarsiitiin saasuma adaamatti barate adaamumatti barate jechuudha. Haati fi abbaan nyaata illee jechuudha. Nyaata kana achitti osoo hin ta'in mana isaaniitti itti geessaa turan jechuudha. Har'a garuu barataanii kan jiran kun akkatti ambasaaddara fakkaatee mana barumsaa keessa illee mucaan baay'ee cimaa kan ta'edha. Dhugaa baay'ee nama dinqisiisa. Lammaffaa bahee akkuma argitan badhaasaa argateetoo jira jechuudha. Egaa ka as keessatti waa tokko maalan dubbachuu barbaade seetan gammachuu isaaf qabullee ibsachaa nama dinqisiisa baay'ee nama garrama. Yeroo baay'ee shamarranni keenya karaa kamiin akka miidhamaatoo jirru jechuudha. Amma warri isa wajjin baratan yoo tana meeqatuyyuu daa'ima heerumee meeqatuyyuu jechuudha. Nullee oduu akkuma nama kamuu ni dhaqqaba barkeessattuu heerumni ni dhaqqaba daa'isni ni dhaqqaba akkuma nama kamuu yeroo qabnutti fayyadamne carraa qabnutti fayyadamne akkuma nama kamiitu yeroo kana keessa biyyattii tana keessatti ati haadha qabeenyaa ta'urraa barattee abbaa manaa kee wajjin hojjettuu taatee jechuudha. Gaafa boorsaa furattee tokkulii baatu gaafa san kabajaa guddaa qabduu fi ati garuu haadha qabeenyaa taatee mana keessa jiraattu ukkulii kabajaan qabdu abbaa manaa kee biratti. Isuma dhugaan isin hin jira jechuudha. Sababbiin isaa maalinni yeroo hundaa uffateet bayee ala oola. Haguma feete qabeenya feete qabaadhu abbaa manaa keessa wajjin ukkulii uffattee tombaatu jechuudha. Manuma kee keessa asitti kennaa addaatidha obboleettiin kan bittee fi warqiidha. Baay'ee nama dinqisiisa. Warqiin kun baay'ee furdaadha dhugaa biyyaansi ani hin beeku giraamii 16 minaamina hin ta'a jedhee tayyaadha. Obboleettiin tuni ka hojjettuudha. Ishii ilaaleetuma ka cinaa kee namni hoggaa jiraate beektaa nama sallaaltee baata. Ishiin illee nama baratee bakka guddaa ga'eedha jechuudha. Obboleettiin abbaa manaa ishii wajjin warqii itti dhaatee jiran bakka kanatti gammachuu keessa darbanii abbaa manaa fi haati manaa kun akkamitti ba'anii deeman hojii ganama ukkulii motorsaakilii tokkoon ba'u jechuudha. Ganama sa'a lamatti wajjumaan uffattee baatii galgala wajjumaan sa'a 11tti kara manaa galan jechuudha. Egaa gaafa ati of kabajjee abbaan manaa keellee maatii kee kabajaa har'a maalinni warqii bitee haadha manaa wajjin warqiitti uffisee jechuudha. Obboleessa ishiititti warqii wajjiniin maaliif osoo ishiin har'a mana teessuu taate warqii jechuun amma biyya keessatti karaa 50,000 ol fixu nan xiqqeessatan jedha. 50,000 koo xiqqaadha ani hin beeku. Jechaafan jedhe malee kana jedheetu miti. Hin xiqqaata. Kara 70-80 ta'uu ni mala hin beeku. Garuu giraama isaa odoon beekee warqiin meeqan akka jiru waan ani beekuuf baruu nan danda'asin jechuufan. Kana hoon jedhu immoo shamarran keenya abdii fuudhuudhaa miti. Nuti amma carraan nu qabnu ijoollee keenyattidha. Warri heerumne jiru ijoollee keenya kanaan ga'uudha. Warri ganaa heerumnu immoo abdii gorannee boru ani kanan gadoo ba'u ijoollee kootiin jenneetoo ijoollee keenya irratti osoo hin uummatin har'arra dhaabbannee waa'ee ijoollee keenyaa yaaduu qabna jechuudha. Akkuma beektan addunyaan maalidha? Gaafa of gaanii hookan hojjetaa ta'anii maalinni ta'anii kan dura murteessanii ijoollee meeqa akka argatan. Ijoollee kana immoo mana barumsaa isatti akka barsiisan. Baajanni ijoollee kana waggaatti meeqa akka ta'e tilmaamanii harkaa qabaniitu jechuudha. Odoo ijoolluman uummatinii dhiisi. Nuti amma yeroo baay'ee maal jennaa? Ijoolleen haa dhuftu hiree guddatti waan akkasiisan of keessaa haquu qabna. Maanguddoonni keenya kaleessa jechaa turan isa san of keessaa baasuu qabna. Nutillee hiree maalii guddatti? Hireen ishii nutuyyuu jalaa balleessa jechuudha. Oo nuyi bar
dhaloota kana lafa kanatti finne itti yaanne nama ta'uu ni danda'u. Yoo nuti immoo odoo isaan hin dhufin itti yaaduu baanne dhaloonni kun maaliin cima? Wanti baay'een itti irrachaa yeroo kana keessa fedhiin ijoollee biyya keenyatu iyyuu kan biyya alaatiin garaagarummaa hin qabu. Biyyattiin qabeenya haa dhabduu malee fedhiin ijoollee baay'ee ulfaatadha jechuudha. Paastidha ijoolleen biyya keenyatu iyyuu amma akkuma ijoollee arabaatidha. Sammuun isaanii jechuudha. Baay'ee paastidha. Kanaafuyyuu cimnee warri baranne welcome. Warri viidiyoo kana ilaaltan jechuudha. Warri barachaa jirtan hidhaa kukkutanii barumsa keessanitti cimtanii bakka gahaa keessattuu shamarran jechuudha. Ofan kabajee jiraadha wette. Akka nama kamiitittan jiraadha gaafa jette barumsa keetiin kanatti kabajamteetu jiraadha. Nama kan birantu kan fudhatamuu qabdu jechuudha. Yoon kana jedhu immoo kan akka kiyyaa humna keenyan hojjennee argannu kun hin xiqqaanna jechuu kooti miti. Oolmaa keenya ni beekna. Maal akka hojjennu ni beekna. Akkamitti akka jiraannu ni beekna nuti. Ani kanan jechaa jiru dhalootattan dubbachaa jira jechuudha. Dhaloonni uummannu baqa jijjiiramnis jiraate taanaan beekamtiinis jiraate taanaan barumsaanidha. Baqa barumsatti cimsuu qabnanis niin jedha. Kanaafuyyuu har'aasumaan gammachuun dabarsee hiriyaa tiyya shamara kan taate obboleessa ishiitidha. Kan eebbifamu wajjinan dabarsee guyyaa gaarii ture baay'ee kennaa gaggaariitu kenname sababiin isaa mucaan illee baay'ee nama cimaa. Baay'ee saqaayii yookaan olaanaa galmeessaadha jechuudha. Haala kanaa yuunivarsiitii keessaa bahee hiriyoonni isaa akkuma argaa jirtan kana tartiibaan kan wajjin hin deemne eebbisiisnee galleedha jechuudha. Kuuwwan hunda'u kaameeraa duuba kan jiran baay'eetu jira. Haala kanaan akkatti faajanneetoo dabarsinee isiniin jechuu jaaladha. Ammumarraa warroonni daa'ima uummattan itti jabaadhanii isiniin jedha itti jabaanna galmaan keenya viidiyoon koo kana fakkaataa.